Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education TV har'a kan nuti wajjin ilaallu motion in straight line kan jedhu wajjin ilaalla. Kun fiiziksiidha. Paartii fiiziksii irra geenyee jira jechuudha. Motion in straight line or motion in one dimension kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti kan isin hubachuu qabdan konseptii isinii galee darbuu qabu. Motion jechuun maal jechuudha jalqaba. Deebi'ee immoo straight line jechuun maal jechuudha kan jedhu hubachuu qabdu jechuudha. Motion jechuun akkuma isin beektan sochii jechuudha afaan Oromootiin. Straight line jechuun immoo yookiin vertical line kan akkasii kan ta'e yookiin immoo horizontal line kan akkasii kan ta'e yookiin immoo bifa kana kan qabu jechuudha. Malee bifa jajal'ataa kan akkasii kan hin qabneen maal jennee waamna? Straight line jennee waamna jechuudha. Ijoollee baay'een straight line akkamittiin hubatu? Wanta inni horizontal line duwwaa ta'etti hubatu jechuudha. Garuu straight line jechuun verticalis ta'uu danda'a, horizontalis ta'uu danda'a yookiin immoo qaxxaamura isa akkasii kanas ta'uu danda'a jechuudha. Kuni motion hiika motioniitii fi hiika straight lineiti. Motion in straight line jechuun immoo sochii daandii sirrii irratti taasifamu jechuudha. Daandii sirrii irratti taasifamu jechuudha. Fakkeenyaaf sochii horizontaalii irratti yookiin vertikaalii irratti yookiin immoo inclined ta'e irratti taasifamu maal jenna? Motion in straight line jennee waamna jechuudha. Sochiin daandii sirrii irratti gaggeeffamu kun immoo amala adda addaa qaba. Fakkeenyaaf sochiin daandii sirrii irratti gaggeeffamu motion of a car on a road. Sochii makiinaan daandii irra gaggeessu fakkeenya sochii motion in straight line ti jechuudha. An object falling freely. Kun immoo iddoo ta'e irraa gaafa inni kufu. Kun immoo fakkeenya maaliiti jechuudha? Fakkeenya motion in straight line ti jechuudha. Lifting moving up and down. Liftiin achi ol baasee gad deebisuu. Fakkeenyonni kun hundumti isaanii fakkeenya maaliiti jechuudha? Motion in straight line ti jechuudha. Kanaaf egaa isinii fakkeenyota kana qabachuu qabdu. Deebi'ee immoo konseptii kanas qabachuudha qabdu jechuudha. Gabaabaatti motion in straight line jechuun kanadha. As immoo kiiwordii tokko isinii kaa'eera. Kuni definitionii isaati. Yoo qormaata intiransii irraa motion in straight line jechuun maal jechuudha jedhee si dhufe wanta kana beekuu danda'uudha qabdu jechuudha. Motion in a straight line is one of the simplest form of a motion in a specific direction. Kallattii murtaa'e tokkorra sochii salphaanii daandii sirrii irratti gaggeeffamu maal jennee waamna? Motion in straight line jennee waamna jechuudha. Daandii sirrii irratti gaggeeffama. Directionii dhaabbataa qaba. Specific wanta ta'e qaba jechuudha. Directioniin isaa tokko northii ta'a, tokko southii ta'a, tokko westii ta'a, tokkoon immoo eastii ta'a jechuudha. Warreen kana keessaa tokko ta'a jechuudha. Isa kanaan maal jennee waamna jechuudha? Motion in straight line jennee waamna jechuudha. Itti fufnee wajjin ilaallu. Motion in straight line keessaa tokko kan ta'e uniform motionidha. Uniform motion jechuun immoo maal jechuudha? Uniform motion is referred to an object moving with constant or steady speed in straight line. Uniform motion kan nuti jennu objectiin tokko constantii yookiin steady speediidhaan straight line irra deemaa jira jenna ta'e uniform motion jenna. Speedii dhaabbataadhaanii straight line irra deemaa jira jenna ta'e objectiin tokko fakkeenyaaf objectiin tokko kun objecticha jenna ta'e fakkeenyaaf makiinaa mataa kuni fakkeenyaaf makiinaa fakkaachuu baatus akkuma makiinaa ta'etti fudhadhaa isinii kun makiinaadha jenna ta'ee
daandii sirrii kanarra deemaa jira inni ta'e. Maaliin immoo konistaanti ispiidiidhaan ispiidii dhaabbataadhaan daandii sirrii kanarra deemaa jira inni ta'e. Makiinaan kun maal jennee waamna? Yuunifoormii mooshinii jennee waamna jechuudha. Yuunifoormii mooshinii jechuun kanumadha. Kan isin qabachuu qabdan asitti kan inni isin shawwadu maaliin dhaabbataadha? Yuunifoormii mooshinii jechuun maaliin dhaabbataadha yookiin konistaanti in waatti jedhee isin gaafata. Fakkeenyaaf filannoo keessa kan inni isinii fidu konistaanti veelositii, konistaanti acceleration waan akkas akkasiitiin isinii fida jechuudha. Garuu kan isin qabachuu qabdanii konistaanti in ispiidii akka inni ta'e beekuu danda'uudha qabdu jechuudha. If it is change direction, speed up, down, then it isn't uniform motion. Yoo direction isaa jijjiire kana jechuun konistaanti ispiidii ture sila. Direction isaa jijjiireera jechuun gara veelositiitti darbeera jechuudha. Veelositiitti darbeera jechuudha. Kana jechuun ispiidiin isaa sun jijjiirameera. Kana booddee maal ta'a jechuudha? Non yuunifoormii mooshinii ta'a jechuudha. Yuunifoormii mooshinii keessaa ba'e jechuudha. Kun kanadha. Itti fufnee sekshinii kana jalatti kan nuti wajjin ilaallu distaansii and displacementiidha. Distaansii fi displacement jechuun maal jechuudha? Akkuma beekamu distaansii fi displacementiin yuunitii tokko qabu. Inni kunis meetiriidhaan safarama. Inni kunis meetiriidhaan safarama. Garuu wanta ittiin adda ta'an immoo qabu. Garaagarummaan isaanii maali? Fakkeenyaaf objektiin tokko asii ka'ee daayirektii A irraa ka'ee B deemee inni ta'e iddoon kun B inni ta'e inni tokko immoo asiin ba'ee akkasittiin ba'ee iddoo kana inni ga'e. Inni kun objektichi si'a ta'u kan deeme sun si'a ta'u inni kun immoo D ta'u. As keessatti inni kun maal jedhama? Shoorti distaansii kanaan maal jenna? Displacement jenna. Daandii gabaabaa kanaan jechuudha. Isa dheeraa kanaan immoo maal jennee waamna? Distaansii jennee waamna jechuudha. Yookiin fageenya kan nuti jennudha. Displacementiin immoo maal jechuudha? Qaxxaamura san nuti jennee waamnudha jechuudha. The complete length of a path between any two points is called distance. Complete lengthidha. Maaltu distaansii jechuun complete lengthidha. Completeidha bakka xumura. Fakkeenyaaf objektichas jira. Fageenya akkuma nama fakkeenya isinii fudhadhee ture. Iddoo kana B'tu jira. Iddoo kana immoo E'tu jira inni ta'e. Distaansii guutuun fakkeenyaaf asii ka'ee amma kana deemama inni ta'e. Kana guutuudhaan maal jennee waamna? Complete lengthii kanaan maal jennee waamna? Distaansii jennee waamna jechuudha. Displacement is direct length between any two points when measured along minimum path between them. Minimumidha. Fakkeenyaaf akkuma nama fakkeenya isinii kaasee ture. Distaansii kanaa fi kana gidduu inni safartan inni kun baay'ee dheeraadha. Inni kun baay'ee guddaadha. Inni kun immoo shoortii ta'a jechuudha yookiin minimumii ta'a. Sababiin isaa inni kun karaa xiqqoodha jechuudha. Fakkeenyaaf isinii mana keessanii baatanii iddoo ta'e deemuudhaaf fakkeenyaaf mana gurgurtaa deemtana jennu. Manni keessan iddoo kana jennu. Iddoo kun immoo mana gurgurtichaata jennu. Mana gurgurtaati iddoon kun immoo. Karaa inni isinii deemuu qabdanii mana keessan irraa akkas gabbaatanii iddoo kanarra deemtanii asiin baatanii suuqii kanatti baatu. Garuu isinii iddoon amma kana deemtanii karaa shoortii barbaaddatanii iddoo kanarraan asitti baatan. Isa kanaan maal jenna? Displacement yookiin qaxxaamura jennee waamna. Isa kanaan immoo isa karaa guutummaa isin barbaaduun immoo maal jennee waamna? Distaansii jennee waamna jechuudha. Karaa gabaabaa. Distaansii fi displacementiin akkasidha. For instance, if I walked 10 meters
from my house. Mana koorraa jennaan meetira 10 deemee. Then walked 5 meter toward my house. Deebi'ee immoo meetira 5 gara mana kootti yoon deeme. Silaa meetira 10 mana koorraa achi deeme. Deebi'een immoo meetira 5 immoo gara mana kootti deeme. My displacement from my house would have been 5 meters. Maal jedha? Jalqaba meetira 10 achi deeme. Deebi'een immoo meetira 5 immoo akkas deebi'ee jechuudha. Kanaafi displacementiin koo maal ta'a jechuudha? Short distanceedha. 10 hir'isuu 5 ta'a jechuudha gabaabamatti. Meeqadha? 5 ta'a jechuudha. 5 ta'a jechuudha. Even though I walked 50 meter in total. Garuu immoo waliigala isaa meetira meeqan deemeni? Meetira 15 deeme. Isaan maal jennee waamna? Distaansii jennee waamna. Fageenya gabaabaadhaan immoo maal jennee waamna? Displacementii jennee waamna jechuudha. Kanadha. Distaansii fi displacementiin kanadha. Istii garaagarummaa isaanii immoo wajjin ilaallu. What is difference between distance and displacement? The distance can be measured along non-straight paths. Akkuma nama isinitti agarsiisaa ture. Kana daandii jajal'ataa kanarra deemuu danda'a jechuudha. Eenyutu safaramuu danda'a? Eenyutu distaansii? Garuu displacementiin must daandii sirrii ta'uu qaba. Straight line ta'uu qaba jechuudha. Maal safaruuf? Displacementii safaruuf jechuudha. Displacementii safaruudhaaf maal ta'uu qaba? Straight line ta'uu qaba jechuudha. Distance depends up the path. Distaansiin maal irratti hundaa'a? Paasii isaa irratti hundaa'a yookiin fageenya isaa irratti hundaa'a. It changes according to the path taken. Fageenyi sun amma inni deeme, amma inni change ta'e irrattitu hundaa'a. Fageenyi sun yenna inni dabale hin dabala, yenna inni xiqqaate immoo xiqqaate jechuudha. Distaansii jechuudha. Displacementiin garuu kan inni irratti hundaa'u position dependentidha. Positionii gaafa jennu fakkeenyaaf paaziidhaa fi positionii adda baastanii beekuu qabdu. Positionii kan nuti jennu bakka ka'umsaa fi bakka ga'umsaa kan ta'edha. Fakkeenyaaf Eedhaa fi Biitu jira inni ta'e, Een keenya starting point inni ta'e, Biin keenya immoo terminal point keenya inni ta'e, kan inni irratti hundaa'u displacementiin faayinaalii keenya yookiin inishaaliitii fi faayinaal poointii keenya duwwaa irratti malee paazii wanta inni godhe yookiin distaansii inni deeme miti, fageenya inni deeme irratti hundaa'u jechuudha displacementiin keenya. Garuu distaansiin keenya fageenya inni deeme eerraa ka'ee hammam deeme kan jedhu irratti hundaa'a jechuudha. Eenyutu distaansiin maal irratti hundaa'a? Paaz dipendentiidha. Displacementiin immoo maalidha? Position dependentiidha jechuudha. Because it is value depend on the initial and the final position of the moving body. Kanuma jechuudha. Kuni garaagarummaa isaaniiti jechuudha. The magnitude of displacement is less than or equal to that of the distance. Yeroo hundumaayyuu magnitude displacementii irra xiqqaa yookiin wal qixa kan distaansiiti jechuudha. Distaansii yeroo hundumaa positiividha. Inni kun positiivis ta'uu danda'a, negatiivis ta'uu danda'a, zeeroos ta'uu danda'a displacementiin jechuudha. Inni kun garuu distaansiin yeroo hundumaa positiividha jechuudha. Fakkii kana sila isinitti agarsiiseen ture. Fakkii kana asii ka'ee fageenya gabaabaan hin deemu maal jedhama? Displacementiidha. Inni asii ka'ee akkasitti deemu immoo maal jedhama? Distaansiidha jechuudha. Distaansii jennee waamna jechuudha. Akkuma nama isinii kaasaa ture, distaansii kan only have positive value qabaata yeroo hundumaa. Displacement can be negative or positive. Positiivis ta'uu danda'a, negatiivis ta'uu danda'a. Eenyu? Displacementiin. Garuu distaansii yeroo hundumaa maalidha? Positive value qaba jechuudha. Distaansii formulaan distaansii speed times timeidha. Speedii baay'isuu timeiti. Beektu isa kana. Kunis formulaan isaa kunuutti haala kanaanii. Displacementiin immoo
velocity times timeidha jechuudha. Garaagarummaan isaanii inni kun speedidha, inni kun immoo velocityidha. Akkasumas speediidhaaf velocity gidduu garaagarummaan jiru garaagarummaa directionii qofadha jechuudha. Speediin scalar quantityidha, velocity'n immoo vector quantityidha jechuudha. Kanaan garaagarummaa qabaatu jechuudha. To calculate distance the direction is not considered. Distance calculate'uu fi directionii maal hin goonu consider hin goonu jechuudha. Akkuma sila kaasnee turre fakkeenyaaf namichi tokko mana koorraa meetira 10 deebi'ee gara mana kootti meetira 5 deeme. Meetira 10 deeme. Kuni akkas deema, inni kun immoo akkas deema. Opposite direction jirri kun. Opposite direction. Displacement keessatti displacementiin vector quantity wanta ta'eef jara kana walirraa hir'isna. Gaafa sana opposite direction ta'an jechuudha. Isa kanarratti garuu distaansii keessatti walirraa hir'isnu jechuudha. Fageenya deemame guutummaa isaa furannaa jechuudha. Kanaaf directionii consider hin goonu jechuudha. To calculate displacement, the direction is taken into consideration. Bakka ilaalcha keessa galchina jechuudha. Displacementii calculate'uuf directioniin ilaalcha keessa must hin gala jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu speedidha. Speed of a particle is defined as the distance covered by it in unit time. Speedii kan nuti jennu maali? Speedii jechuun particle distance covered by unit of timeidhaan fageenya taayimii ta'e keessatti coverii ta'e isaan maal jennaani? Speedii jennee waamna jechuudha. Speed is how fast something is move. Wanti tokko amma mariifatee deema kan jedhu kan safaru maalidha? Speedidha jechuudha. Speedidha. It can be positive or zero but can never be negative. Speedii yeroo hundumaa maal ta'uu hin danda'u? Negatiivii ta'uu hin danda'u. Garuu zeeroo ta'uu danda'a, akkasumas pozitiivii ta'uu danda'a jechuudha. Speed tell nothing about the direction of motion of the body. Speediin direction of motion of the body nutti hima. Akkamittiin nutti hima jennettanii? Speediin yoo directionii wajjin ibsame maalitti jijjiirama? Velocitytti jijjiirama wanta ta'eef maal nutti himuu danda'a kuni? Directionii motionii sun irra deemaa jiru nutti himuu danda'a jechuudha. There are different type of speed. Speedii kana egaa gosoota garaagaraatu jira. Uniform speediin jira, variable fi yookiin immoo non uniform speediin jira, average speediin jira, instantaneous speedii kan nuti jennus jira jechuudha. Isa tokko tokko wajjin ilaalla. Dursa garuu example speedii wajjin ilaallu. Speediin example akkamii qaba? Dog run at 9 km/h in his speed, but saying he runs 9 km/h westward is a velocity. Maal jedha? Sareen tokko 9 km/h fiigi jennee directionii wajjin waan hin ibsineefi maalodha kun? Speedii ta'a jechuudha. Yoo westward itti daballe immoo kallattii lixaarra fiigi jenne immoo maal ta'a jechuudha? Velocitytti jijjiirama. Kanaafi inni amma siin jedhee ture speediin kun directionii wajjin ibsamee jennaan maalitti jijjiirama jechuudha? Velocitytti jijjiirama jechuudha. Kanaafi yeroo hundumaayyuu velocity'n directionii wajjin ibsama. Speediin immoo without directionii jechuudha. A car traveling at 60 mph. Maal jedha? Kun directionii sababii hin qabneef akkasumatti ilaaltanii kuni speediidha, kun speedii miti jechuu hin dandeessu jechuudha. Running race, running a mile in 80 minutes. Bakka kun sanuma jechuudha. Wanta directionii hin qabne hundumaatiin maal jennee waamna? Speedii jennee waamna jechuudha. Directionii qabaateera taanaan immoo velocity jennee waamna jechuudha. Amma tokko tokko wajjin ilaallu. Type of speed. Speedii gosa meeqatu jira? Jalqaba irratti kan nuti wajjin ilaallu uniform speedidha. Uniform speedii jechuun maal jechuudha? If a body cover equal distance in equal interval of time. Bodiin tokko
fageenya wal fakkaataa yeroo wal fakkaataa keessatti kafarii godheera ta'e jennaan said to be moving uniform speed. Speedii maaliitiin deemaa jira jenna? Speedii wal fakkaataadhaan deemaa jira jenna jechuudha. Bodiin tokko equal distance equal time of interval deemeera ta'e jennaan maal jenna? Uniform speed of motion jennee waamna jechuudha. An aeroplane traveling at a constant height and speed. Kun fakkeenya isaaniiti. Fakkeenya uniform speediti. Airplane'n constant heightidhaa fi constant speedidhaan deema jechuudha. Automobile is traveling at a constant speed down straight level road. Makiinaan automobile gaafa jennuun kaariima jechuudha. Traveling at constant speedii dhaabbataadhaan down straight level road. Daandii irra speedii dhaabbataadhaan deemaa jira. Kun maal jennee waamna? Uniform speedii. Asitti kan isin ilaaluu qabdan uniform speedii jechuun maal jechuudha? Equal distance equal time of interval akka inni ta'e dhugaa beekuu isinirra jiraata jechuudha. Dabalees fakkeenya kana qabachuun isinirra jiraata. Yeroo tokko tokko qormaata intiraansii irratti akkamittiin gaafatama? Which of the following is the example of uniform speed jedhee isin gaafachuu danda'a. Warreen kana keessaa fakkeenya kanaa fi kanneen kana fakkaatanis qabachuutu isinirra jira jechuudha. Warreen kanas dhufuu danda'a, dhufuu dhiisuu danda'a. Garuu fakkeenya kanaatiin qabachuutu isinirra jiraata jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu variable speedidha. Kunis type of speed jalatti kan nuti ilaalaa jirrudha. Variable speed. An object said to be in variable speed when the object cover different distance at equal interval of time. Sa'aatii wal fakkaataa keessatti fageenya garaagaraatiin deemeera inni ta'e. Maal jennee waamna? Variable speed jennee waamna jechuudha. Different distance qabaateera ta'innaan. Distaansii garaagaraa deemeera ta'innaan. Fakkeenyaaf 2 sekondii asis 2 sekondii deeme. Garuu distaansii inni deeme fakkeenyaaf as 5 deeme as immoo 10 deeme yeroo ta'e distaansii garaagaraa qaba. As 10 meetirii deeme as 5 meetirii deeme jechuudha. Kanaaf maal jennee waamna isa kana? Variable speed jennee waamna jechuudha. While driving a car or a bike, the driver travels distance but not with the same speed. Driving a car or a bike daandii irra deemaa jiru tokkoon distaansii dhaabbataadhaan hin deemne ta'e inni ta'e yookiin different distaansii deemeera ta'e jennaan equal time interval keessatti variable speed jennee waamuu dandeenya. Warreen kun lamanis example variable speed jechuudha. Kanatti aanee kan jiru average speedidha. Type speed wajjin ilaalaa jirra. Inni itti aanu average speedidha jechuudha. Average speed defined as uniform speed which is given by the ratio of total distance traveled by an object to total time taken by an object. Average speed jechuun immoo speed uniform speed ta'ee total distance waliigalaa hiruu total time yookiin fageenya time waliigalaati jechuudha. Fageenya waliigalaa total distance is total divided by t total isa jennu jechuudha. T total isa nuti jennudha jechuudha. Average speed kan nuti jennu. For example, suppose a car travel distance of 100 km. The first 50 km it travels 30 km per hour, and the second 50 km it travels 60 km per hour. Its average speed would be maal nu gaafate? Average speed isaa nu gaafate. Asirratti kan nu kenname maalidha? Total distance nu kennameera. Fageenya waliigalaan inni deeme meeqadha? 100dha. Garuu maal jedha?
50 kiiloomeetirii keessatti 30 kiiloomeetira per hour deeme. Kun maal isaati? Veelositii isaati. Veelositiin ajajnoo fakkeenyaaf akka sirriitti gilchisanii ta'uuf iddoo kana jireenya ta'ee asii ka'ee hangasitti meetira 100dha. 100 meetiriidha. Asii ka'ee hangasitti inni kun 50dha. Inni kunis 50dha. As keessatti 50 isa kana keessatti 30 kiiloomeetira per hour deeme. Isa kana keessatti immoo 60 kiiloomeetira per hour deeme jechuudha. Isa fe keessatti immoo maal isaa nu gaafate? Average speedii isaa nu gaafate jechuudha. Average speedii kana akkaataa nuti argannu. Asirraa kan nuti hin qabne total distaansii qabna. Garuu total taayimii hin qabnu jechuudha. Total taayimii keenya garuu argachuu dandeenya. Eessarraa arganna? Jalqabaa 15 times 30 times 30 plus 15 times 16 goone divided by jenna jechuudha. 100tu kana hunda isaatiif irra jechuudha. Sababiin isaa kun kiiloomeetira per houriidhaan jira. Kun immoo maaliin jira jechuudha? 30 kiiloomeetira per houriidhaan jira jechuudha. Jara kanatu asirraa taayimii keenya argachuu dandeenya. Kun maal keenya? Kun veelositii keenyasitti ispiidii keenya. As immoo kun distaansii keenya. Maal jennee immoo turre? Speed is equals to S over T jennee turre jechuudha. S over T jennee turre. Taayimii keenya argachuuf maal goona? Kiriskroosii baay'ifnaa sana booddee S over V ta'a jechuudha. Kana booddee kanaaf gaafa yeroo meeqa ta'a jechuudha kuni 100 yeroo haala kanaan taayimii isaa barbaanna jechuudha. Dursa taayimii isaa hin arganne ni dandeenya. Fakkeenyaaf taayimii isaa barbaanna. 50 ishi hojjennu 50 kiiloomeetira divided by 13 kiiloomeetira per hour. Then 0 bal'isa kiiloomeetiriidhaan bada 5/3 ta'a jechuudha. Eda'uu ammas kanasii maal goona? Kanatu kanaaf irra deebineen argannaa walitti ida'anii isa kana immoo isaasitti arganne kanaaf irra jechuudha. Isinii galeera jedhee yaada. Jalqaba maal barbaannaa? Taayimii tokkoon isaaniitiif barbaanna. Foormulaa kanaan jechuudha. T is equals to S over V dhaan jechuudha. V'n keenya meeqadha? Asitti 30. S'n keenya 50. Asittis S'n keenya 50. V'n keenya 60 jechuudha. Salphaadhaan haala kanaan hojjettu jechuudha. Kuni average speediidha. Inni kan biraanii instantaneous speed kan jedhamu jira. Instantaneous speed when an object is moving with variable speed, then the speed of that object at any instant of time is known as instantaneous speed. Instantaneous speed kan nuti jennu objectichi maaliin deemaara? Variable speediidhaan deemaara. Kanarratti sirriitti of eeggachuu qabdu. Variable speediidhaan deemaara. Garuu average maaliin deema? Uniform speediidhaan deema jechuudha. Eenyutu average speediin uniform speediidhaan deema. Kanaaf at a point instant taayimiiti yookiin taayimii dhaabbataa ta'e tokko irratti fakkeenyaaf seekendii 2 fakkeenyaaf inni ajennu objektiin tokko asii ka'ee hangasitti deema. Attuu seekendii barbaanna inni ta'e 2 seekendii kanarratti ispiidiin nuti argannu maal jedhama? Instantaneous speedii jennee waamna jechuudha. Ispiidii taayimii dhaabbataa ta'e tokko qofaa irratti hojjetu maal jennee waamna? Instantaneous speedii jennee waamna. A car stop of a traffic light and then begin moving along a straight road. Maal jedha? Makiinaanii gaafa traffic laayitii bukkeetti dhaqeen dhaabbata. Gaafa traffic laayitiin gaafa eegu jechuudha.
Then begin moving along straight road. Deebi'ee immoo erga dhaabbatee ka'e hin deema jechuudha. Kun maal ta'uusaa agarsiisa? Variable speed ta'uusaa agarsiisa. Sila deemaa dhufee hin dhaabbatee speed isaa jijjiireera jechuudha. Erga jijjiiree booddee deebi'ee immoo ka'ee deeme. Ammas speed isaa jijjiireera jechuudha. Speed isaa jijjiireera jechuudha. Kun kanaaf variable speed ta'a jechuudha. Itti fufee maal jedha? The car distance from the light is given by the function x of t is equals to 60t square. Kanaan nu kenname. Fageenyi inni laayitii sanarraa deeme. Kaarii tokko jira. Kaariin suni dhaqee tiraafik laayitii bukkeetti dhaabbatee ergasii ka'ee immoo deeme. Erga deemee booddee kan inni deemee faakshinii x of t is equals to 60t square dhaan nu kenname. Kanaaf maal barbaade nuun jedhe? What will be the instantaneous speed at 5 second? Taayimii keenya at 5 second irratti maal ta'a nuun jedhe? Taayimii dhaabbataa tokko irratti nu gaafate jechuudha. Taayimii dhaabbataa irratti nu gaafate. Kanaaf maal goona nuti? Kan argachuudhaaf jalqaba x of t kanatu derivative goona jechuudha. X of t gaafa derivative goonu maal ta'a? 6t square derivative. Kana maal ta'a? 12t ta'a jechuudha. Derivative kutaa 12 keessatti baratanitti adeeman yaada. Kanaafi kana booddee iddoo t keenya meeqa finnee buufna? 5 finnee buufna jechuudha. 12 times 5 maal ta'a? 60 ta'a jechuudha. Kanaaf instantaneous speediin keenya 60 meetir per second ta'a jechuudha. Haala kanaantu instantaneous speedii keenya shallaguu dandeenya jechuudha.